عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو أورو جرجرتو بقى نجارات تنسين جد. هران تنا برانكي أجايبا برانكي مالفكا. اللي رتي دلقا كنا هو برانكي ترى جري نرتي دلقا جالان سراقة بمية كنا جت برانكي نرت دلايده. أنا موسى نما فكيسة توركاني أتي توران برانكي نرت دلايده تجالل للجمان نكابي كنا جت رتي دلقو في فنان اللي حركة رادية فتاة كنا كاميرا لما يسين من جالس سرتين كاميرا دويسة تكتي وسيني كاميرا بدويسة وما baru perangkin ada akan kami jawab di kabah menjawab banan nasi bakia nuajin tura kuno asik kamera do sera umma franli manager tu sin ko manager ti amma fi ni wama wan to nuajin tura ilili oi kot me kot maliga atajamte tanya kot malat tajamte tay انت قمت لبدنا فين tay ka waso jinasa ko fitay mal sa ايه طيب لا بكما أبدا تسيت بكتاو الجرو هاي تاي خادوبا أنا قد متى سستي أدري أبو تاري كم تسير أنا قابلته نجيان قبل فيان قبل تايمي تاي خامال انتسو متى أكما تاني جرا مالك جرا أكمل تنا قابلته سلا ولا نجيان قبل فيان الحمد لله جرون كه بريك أنا بكوا وران كوجيا سبيران برانكي نرد دليدين تيت تيجي كم ما في ناقات تنتري ما تسلكوا بقى إبيك دفتر الليل ولا لا ما أنا أقوم به ما يا أخي ما عندي أبلي إبي ما أنا حكي ما تنفع يا موت إبيك كم يدوبا إبي سموت خصمني ما عندي مراني garu jara gaira marachu jara gaira marani ما تسفى يسدوا يا أما وانا بقول أني دوا بربادة شودي ما هذا ما دوا رنجين هاي أنا فمو وان بفيف ست ما ما كدي بيك يا ديسات هاي نافي ما ركون نجرو دي بيك يناد دي بيك كامنا فتة كفونا براباسه كفونا مكيسنا رجبارك هاي garu di beki yamu di be nama berat tilafat di be daftar berat gani miti di be namni dar keranu dando nama sangke samu to kusi mari gamale sigora malaka demo malaka sigargare ti mana mas gesu be oh la ilaha illallah di be malaka ati miti sinjede di be mana hakimati miti di be ti ma to khadu mari to sodata di be ki di be samu ti fi di be onneti haye urga gafate duran franki sirra dalagatte wan nanjette ni beeta wan siyalde kana sirra qabe nanjette di hay sumbranki laka guyya sambar franki nanjette turte anu ni rifadde garu mo achi as hirramne guyya to ko debe hirramne qaama taatu na dhumate sammuu taatu na deemte bakka taa'u bakka ooluuf hin beeku ati gizee san qaldiif jette ni beeka ammoo achi as agati franki ettillee ni rifadde anu dhumatti yeroo sanis ittiyade si deebis hinjede yeroo sanammoo dhugumaanuu ittiyade si deebisani malee akka nakeessa hin dhufne kun achi as nakeessa dhufte akkan si jaaladhee sirraa qabame hirriba malee bulee suuraan kee yeroo bishaan dhugullee kun qalaasa keessa si arga waan jedhu wallaalee hadha kun ofirraa dhoosa jedheetuma dhufe amma jaalalaaf ne am jechuudha bar jaalalaaf si waamne maaliif ne am tere osoo na jaalatte ifte an si fuudhumaaf karaa shari'aatiin si fuudhuuf si waame jaalala kana osoo na kana qabu beektii wala yaakate amma si biraati amaya taay karaa kee dubareeti bakka deebisaan genne taa'ime gattaa isin jedhe ani obboleessa nagiyaati si seemalee osoo liif namaa nan jaaladhu beektu akkamiin ne am ta'u guturaatu ati nama ati jaalattu si beeka hayyee garuu namuu nama saniif jecha angolii ta'ee maraatu ta'uu qaba nama saniif jecha ammoo qaamni kee dhumatee nama keessatti lafee ta'ee deemuu hin filanne takkaa du'uma akka ammoo si argachuu murteessee manumaa ka'e dhufe. Ani waan isa sangiisuu hin dandeenyeefu yoo tu barbaaddes ni duuta malee an kan hin jaaladhu ni qaba. Biraa yoo barbaadde siifin laala. Laala biraa bakka baay'ee jirti osoo laalachuu barbaadan salphii keessaa filadha. Garuu immoo biraa irraa hin qabaman sirraa qaban. Yoo si argadhe si argachuudha malee yookaan ammoo dunii mataa irra taa'u yoo hin barbaanne wanummaan isiin na fayyaduu maali? Dhugaa jettaasa. Beekaa jetta boo. Maal jechuu keeti? Takku namni akkana siin jedhee siin gallatee beekaati maaf waan namni jedhu irraa hin kolfitaan? Maaliif hin kofallee? Anaaf yoo duutaatin moo duuta malee
an sin jaaladhu dhugaan sitti hima nin qaba kan hin jaaladhu Baratiin ajaa'ilattee dhiiftee laalan takka du'ee maqaa si balleessuudha. Takka ammoo natti heerumuudha. Yoo tuute maqaa kiyya eenyu gadaniin kun isaa gadi. Namaa gadi siin hin jenne garuu an kan hin jaaladhu nin qaba yoo tuutellee maqaan kiyya waan nama duun hin qaban isin ajjeessine. Ililleetti ani ni beeka garuu waan akkanaa waan itti milkoomne ni beeka dura dhufe. Akka argadhuuf hin baane tana ammoo sima himadhee yoo garaan na laafte yoo naqee balte jedhee dhufe. Akka ati na jaalannillee ni beeka garuu ammoo ofumaa dhaga'ee waan ati jettu dhaga'uu dhufe. An sin jaaladhu sin jeebar kan hin jaaladhu nin qaba. Geessa ati na jaalachuu mirga qabda. Na jaalachuuf na jibbuu keessa mirga qabda. Dirqiin na jaalachuu hin qabdu. Garuu ammoo yoo si dhabeellee deebi'a addunyaa kanarraa nagaan deemuu barbaadu. Maqaa keellee balleessee. Deem kaatu bara deemtu maali? Kanaa miti khabiraatu ofiddee waan takkanatti illee geera. Maqaa keellee balleessee akka namni dhiirri biraallee si arganne. Ani ofiillee si dhabu. Akka dhiirri biraa maqaa kanaan isin dhiira ajjeeftedhanii si baqatan godhee deemuu kana yaadee dhufeen. Kana mirkaneeffachuu feenan kun dhaabadhu laali yookaan deebii naa deebisi. Kun ilaali summii namaan ajjeesan yookaan kan nama ajjeesu. Ani si dhabnaan ufii kana of ajjeesee daqiiqaa keessa dubbisimee laal maal jedha. Akkasumii taatanii beekaa khabiraatu baladhuu sin jeebar. Laal kun kaa daqiiqaa 15 keessa nama ajjeesu ni beekta. An ufii yoo si dhabee jechuudha. Ufii kana of ajjeesee duniyaa irraa galee garuu maqaa keenya balleessee akka namni dhiirri biraallee micayyoo nama ajjeesu san jedhanii sirraa baqatan yaadee kana qabadhee dhufe. Nafseen tiyyata baatu tunillee siif jecha illee baatu. Garuu ammoo atillee na booda irra ni jiraadhattee yaadin dhiiroo wajjin. Dhugaan jettaasaa kanaa miti. Summii kudhayyoo barbaaddeewu kanatti dabaladhu dhugi. An garuu kanaan nan sobdu. Akkanaan gaafa dhiyoo piraanki si godhe piraanki na godhuu fudhate yeroo kana yaadde. Duu yoo feete amma ija kiyya duratti kanaan na sodaachiif ta'an. Deebiin kee kaakiraa kana. Kana deebiin kiyya kaakiraa. Okey waan sitti balleessees mataa si dhukkubsees sitti honni godheef dhiifama naa godhi. Mataa si dhukkubse dhugaa keeti waan baay'ee si baay'iseef dhiifama naa godhi. Hai dhugaa jilaa sangaan. Awwaa Mustafa dhugaa jettaasa. Yaa Mustafa iddoo namaa sitti heeruma. Mustafa iddoo namaa sitti heeruma. Hedduu namaa sitti heeruma. Siin jaaladhe. Hedduu ammaa sitti heeruma. Sitti heeruma. Maaliif na kofalta gosa natti mattaati. Hee Mustafa maaliif na kofalta qoyi. Ani duuba maal taphataa? Maal jettee na taphataa? Biraanki biyya deeffadhee akka deeffadheera taphatan jira. Harkaati kan dura nama deeffadheera. Kaameraa si dho'iseera kottu laaladha. Eessatti? Kottu. Laaltu giriichi deema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Oroguud. Ilili kottu kan yaarte maal taate maa? Hindufu piraanki ettee summii dhugdee daratta jettee hindufuun. Kottu meemmadu kottu dhiifama naa goota kottu. Hindufu siin jala jaami ammaan booti. Akkana kaa piraankiin dhadhaa kana fakkaata ilillee aarte kutteerti. Piraankiin kiyya ammoo ka isii caala ka dabaltiin kafaladhee baay'ee rifattee haga sitti heeruma jedhu takka geette. Haga qophii biraatiin walitti dachaa nutti nagaan nu tura.